Duraan dursee obbo Jawaar baga rabbii mareedhaati isin baase baga rabbiin asiin isin gahe jecha itti aansuun akka nam tokkootti akka naa biyya qabu tokkootti biyyi teenna kanaan dura gaafa warroonni gurguddaan jiran Haayila Sillaasee fi mootummaa Dargii mataa turan nu hin beeknu ture garuu haga ammaatitti gaafa mootummaan kenna gaafa lafeen kenna gaafa lafti kenna nu qabbanoofte jennu lafeen ilma kenna kasaba kenna kadhiiga kenna ka obboleeyyan kenna gaafa nurraa gadi bu'e jenna gaafa qaamni kenna obboleessi kenna tiruun kenna albeedoomtuun nu muru nu ilma Oromooti haa barate bakka hin ga'u impaayira du'aa fi impaayira moofaa ka achi gubbaa waggaa 70 taa'u santu ilma Oromoo kalafeen isaa cabdeessan deebisee suphamu genereeshinii qubee ka barate ilma Oromoo ka barate karaa sallaalee waa argu kadhaabatee waa argu ilma Oromoo baratee eebbifamee raasaa ta'a warri umriin isaanii umrii 70 80 achi gubbaa ta'an santu ilma Oromoo lafa ilma Oromoo deebisamu Oromoo nu ijaaramu Oromoon teenna taguu bakka cabde maalin bakka nu buuti galatoomu hedduu galatoomi gaafii lammataa Haacaaluu Hundeessaa lafee dudda Oromooti lafee ilmaan Oromooti gaafa lafeen isaa lafa dabalamte halkanii guyyaa nutti gurraache gara galu dhabne gaafa ammoo dhiyootan ati gadi baate gumaa Haacaaluu Hundeessaa gaafa walaba ta'e qaama walaba ta'eetu qoratateetti san xiqqoo hafuun nu deebi'ee ture akka waan inni boollabeeti jechuudha garuu nu'uu walaba hin qabnu biyya walaba qabdee hin qabnu qaamni walabaa suni situ beekamoo mootummatu beekamoo akkamiin qaama walabaa kana sirraa dhageeffannaa sirraa dhaguu barbaadaa galatoomii hedduus jaaladha galatoomii. Ayyee gaafiiwwan lamaa dhumaa kana fudhannee dhaabnaa isa irratti hin dhaaba isa booda gaafiin qabaannu konkolaataan DDBM Honda 753 karaa cufee jira nama hedduutu kompileen godhaa jira please Honda DDBM 753 karaa irraa kaasitii akka uummanni wanni jedhu nu godhi andi xiyyaaqee gaafii naa gabaabsaa dadhaba. Jawaar bagana gaadhaan dhuftee Jawaar bagana gaadhaan dhuftee waggaa al sadaffaa duumis irratti murtaa'ee kana hundumaa keessa baatee waaqayyo si gargaaree amma nu biratti argamuu keetii galatoomne. Jawaar ani si gaafadhu duraanii waggaa baay'ee hoyyuu addana dhuftu Oromoo First gatii jedhaa turtee fi baay'ee namni keenya hundumtuu sappoortii godhaa ture. Ammas garaa hin kutanne ammas Oromooni Jawaar lakkii Oromoo First sanan gadhiisu ammayyuu Oromoo First wanni jedhaa jedhee kun hammi kun dachee dhufee si wanni jedha. Lammaffaan si gaafadhu OMN ani ijaarte waggaa baay'ee ani ijaarte amma OMN onlaayinii kadhataa jira. Utuu nafsii kee jiru OMN attamitti kadhataa jirti. Namni madda kan amma kana taa'aa jiru kuni oyyuu OMN ati addana gaggeessaa turte dacha'ee dhufa ture. Oyyuun fandireesii OMN gaafataa turre nama 50 nama 40 asitti argama ture. Oromoon kanaaf OMN akkasiin kanaan dadhabee attamitti utuu laayifiin kee jiru OMN dadhabaa. Kuni histiriidha. Histirii kee balleessitamoo isin jechuu kooti. Second Oromoo waggaa hamma kan minilikii qabee hamma namichattiin kun jirtutti amma abiyyi kanatti miliyoonii meeqatti dhume. Bara Tigiree barreen gaddaa waggaa 2 dura miliyoonii 1 fi walakkaa dhumee jedhe. Oromoon isan caalumoo Oromoon abiyyi waraanatti ergee ficcisiise. Oromoo waboodhaa wajjin wal lolaa jiru handhume miliyoonii meeqa ta'a jettee yaaddaa siin jedha. Kanaaf waan ani jedhu Oromoon hoyyuu OLF durasi Haayilee fidaa namni akka keetiin mataa qabu
ኢትዮጵያ ከነኛተ ኢትዮጵያ ከነኛተ ሲኒስ ኛተኒ ኦለን akkamitti warra kana wajjin dhaabatta hamma nyaatamutti dhaabattamo amma si nyaatanitti dhaabattamo akkaalee fida akkamitti jara kana wajjin Itoophiyaa jiraachisuudhaaf deemtu jedhee si gaafata nagaan oolu. Adeebiin isin deebi'uuf sa'a waan hin qabneef isin daddafsiisaa jiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin tiyya gaaffima tokko isinis Oromoon yeroo ammaan tana bahaalixatti wucaalee hanga asoosaatti kaaba raayyaa hanga keenyaatti lafti guyyuma guyyaan muramaa irraa jira irraa muramaa jira lafti Oromoo magaalaan isatta hatta magaaloonni illee irraa citaatuma jiran yeroo jechuudha waan amma kun uummadoo laabuu deemaa jiru waan darraa deemaa jiru hundi keessatti qofa qabdan amma gariin kan attentionii qabu jira gariin ammoo naannoon gariin kan attentionii qabnetu jira. Anuun akkattiin Jawaariin gaafadhu akka agartee sabaatitti akka saba Oromootitti jiruuf jireenya sabni Oromoo wanti dhiibamu waan isan geenye dhiibamu jira waan isan geenye ajjeefamu jira. Sabni Oromoo kunini si dhagaa namni agartee si wanni jedha wanti takkattiin gaafachuu hedduu Oromoon waan qabuun hidhachuu qabamoo akkami hidhannoon hawaasa Oromoon barbaachisu amma kunini jiruuf jireenya hawaasaati. Hawaasni kun osoo hidhatee hoo maal jette waa'ee hidhannoo saba Oromoo kana sabni Oromoo hidhannoo dhabuudhaan gamaa gamanatti nyaadhamaa jiruuf ajjeefamaa jiruuf kanaaf gaaffiin kiyya kanumaa waa'ee agartee biroo irratti yeroo loo. Hayyee ሁለታችሁ አንዳንድ ወይም ሁለት ጥያቄ ብቻ ነው ፈቅድላችሁ ሰዓት ጨርስ። ሰላም አለይኩም ጋፊን ቀባ አፋን አማራቲን ጅራ namni martuu አደገው የኔ ጥያቄ ለሁሉም ነው። ሞስትሊ 5 ወይም 6 ብሔረሰቦች ትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ አፋር እና ጉራጌ እነዚህን ብሔረሰቦች አንድ ላይ አምጥተን ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ማዕከላዊነት እንዴት አድርገህ ችግሩን ልፈታ ትችላለህ? ይሄው ነው ጥያቄ። እንዳንተ አይነት ይብዛለን። ጤና ይስጥልኝ ጀዋር፣ እንኳን ቶሮንቶ በሰላም መጣ። ይሄን ዝግጅት ያዘጋጃችሁት ደግሞ የኦሮሞ ኮሚኒቲዎች ላመሰግን እወዳለሁ። ጀዋር፣ እኔ ያለኝ ጥያቄ ላንተ ምንድነው፣ ሰሞኑን በሚዲያ ላይ አንተ በምክትል ሊቀመንበርነት የምትመራው የኦፌኮ ድርጅት በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመራው ኦፌኮ እንዲሁም በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት ከብልጽግና ጋር ውይይት ሊጀምር ነው የሚል በሚዲያ ላይ እየተነገረ ነው እና ውይይት አልጠላም፣ ጥሩ ነው መፍትሄ የሚሆን ከሆነ ግን ይሄ በሚዲያ የሰማሁት እውነት ነው እውነት አይደለም? ምክንያቱም አሁን አስቸጋሪ ነው። የቱ እውነት ይሁን የቱ ውሸት ይሁን አይታወቅም እና እውነት ነው ወይ የኦፌኮና የአቶ ዳውድ ኢብሳ ድርጅት ከብልጽግና ጋር ሊነጋገር አስበዋል ነው? ሁለተኛ ካሰበ እንዴት ነው ያለው መንግስት ማለት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ታማኝ ነው ወይ? ለዚህ ውይይት እውነት ከልቡ ነው ወይስ ነገ ለሚመጣው የምርጫ ሁኔታ ምናምን እናንተን ከጨዋታው ለማስወጣት ሰበብ እየፈለገ ነው? ይሄን እንዲታየዋለህ። አመሰግናለሁ። Alright, DDNZ 797 መንገድ የዘጋ ኢንፊኒቲ መኪና ፕሊዝ ከመንገድ ላይ አንሱላቸው። እሺ ጨርሰናል። ወደ መልስ እንሄዳለን። So tired. Okay? I'm so tired. Galatoma gaafi bareeda nafaafattanii hedduusaa gagaawa si kilaasmeetii kiyya ture gara xiqqaa ture ijaarsa fakkaata malee adaabaa waggaan baradhu ijoollee karayyuu fi wajjin baradhee ijoollee aanaa fantaalle wanni aanaa fantaalle raawwatamu waan baay'ee nama gaddisiisu biyya kan keessatti ummata hedduutu jenosaayid ta'ee odeessa himata
Oromoon ni jaa, Tigreen ni jaa, Amaarri ni jaa. Yoo dhugatti uummanni sanyiin badu jiru biyya al tokko uummata aanaa fantaallee kana. Literal uummanni umbar qabalee jaha moo akkanaa bar qabalee kuran waan gaanatti fakkaatu. Qabalee saddeet waan akkasiiti. Uummata kana daba eega rabbiin dachi bareedduu irratti qabachiise uummata kana. Bishaan Awaash kuni pampii malee yaa naannoo sun. Gaafa gosoota lama naannoo sanatti lameenuu obokee jiran fakkaata warra jiilleetii fi warra karrayyuu akkasumas ituu wal bira jiru kana rabbiin qabeenya kannee fi qabeenyuma san diinatti godhe. Eega warshaan sukkaraa wanjiitii fi mataara kun dhaabate uummata jiillee olmoos guutuma dhaban godhan qooqaa gaafa jaaran. Warra akaakoo kee qubachiise hundaa jira gamas geessee jechuudha. Facaanii uummata karrayyuu fiduu kanaas osoo dhiiban dhaba godhan. Amma gamaa gamana asiin uummata biraatiin waliin buusan asiin ilaalan amma immoo abbootii gadaa hunda jalaa fixaniiti bifa adda addaatiin deemaa jiran jechuudha. Kun waan himamee dhumuu miti. Gadaan beekuun ooltu hoggaan biyya gale manguddoo sanillee finnee proyektii tokko eegalle. Proyektii tokko maal eegalle Oromoon tuunis walitti buuftee fi bakka adda addaattis investara finnee uummanni naannoo sanii kuni maltiifataadha. Warshaan sukkaraa sun piraayivetaayizii waan ta'u deemu dhuunfaa gurguramu waan deemuuf uummanni sun parsantii hanga tokko keessaa akka bitatee achi keessaa akka qabeenya qabaatan socho'aa turre yoo beekte. Abbootii gadaa isaanii rabbi raamataa godhuuf warra majjeesan kanaas dabalatee ka ituutis ka karrayyuutis ka jiilleetis gama gamana walitti finnee initiatiivii tokko eegalle. Maal godhan beeytanii ituu karrayyuu waliin naqan. Ijoolluma islaawaa beeku abdullee waliin naqanii san booda isa kasilaa waliin baafnee kaampaanii san fidduuf isaan araarsuu irratti yeroo dhabamsiin. Namni kanaa isaan godhe nama araarsaa barbaadaa jedhaniin itti gaafatama nageenya Oromiyaati. Nama booda kana abbootii gadaa san ficcisiise keessaa jechuudha. Maaluma isaan godhe uummanni miskiinni kun ibiifuu firii lama nama walitti bu'u karrayyuu marka gartan gaafa gaala ooffatee dhufee adaamatti yaalan gurguratuu fi nu duratti bar baasoo qofaan si'a bar namni barate baasoo qofaan si'a nu duratti ijoollee jenereeshinii dura kunoo ijoollee tana bar tanaa'uu faawundeeshinii guddinaa tumsaatu dhaqee barsiisa. Tanaa'uu keessaa fixanii dhumte hanga takkaatu hafee ala kanatti. Amma amataa gada dhugaatii yoo jedhu isaanii Itoophiyaa jiraate karrayyuu irra raawwatan. Literally isaan irra raawwatan. Kanaaf odeeffannoo na ergaa taaziyaa maan dhumne fayyadteef abbootii gadaa sana hoggaa ajjeesan rabbiin hoggaa qabaatu ta'e irra mari'ataniiti walgahii ta'anii waraabde warri walgahii ajajni hoggaa dhufu poolisiin amanuu itti waraabde jara sana. Ragaa wajjin abiyyi bira geessan manguddoon karrayyuu ture. Dhaggeeffateeti jara ajjeesan seeraa dhiyeessuu dhiise karrayyuu qawwee fayyadee qawwee dhibba qawwee dhibba tokkotti kennee ni kijibe. Zulmii biyya sanii dalagamu jiru bar hammati min scratch bar warri mootummaa san deeggartan faa talk to me privately. I will tell you something that will make you sick. Miskiinan hoggaa itti dhaqan. Foota jila taa'u jiranii itti qalanii yaacanii jibbifachiisanii fixanii ijoolleen lama irraa hafte. Ijoolleen lamaan sun baate dhugaan bahe garuu yakki sun itti fufee jechuudha. Taaziyaa eenyu dhahina rabbiitii uummanni hin jiru. Hin jiru warra karrayyuu eenyu taaziyaa dhahita qe'ee hin jiru qe'ee hin qabu. Amma maqaa volkaanootis buqqaasan dachiisan irraa fudhachuudhaaf. It is very fertile soil. Amma achi qofaan miti gama arsiitiinis gara booleetiis gara nuuraa weeraatiinis maqaa shanee jawrummatti isaan godhanii jiran. Kanaaf natti ergi goofannimis waa hunda namni keenya gargaaruu qaba. Linkis poostii godhaa namni keenya illee gargaara. It's waan hin beekuuf it's personal. It's painful wanni naannoo sanitti ta'aa jiru jechuudha. በአማርኛ የተነሳው ጥያቄ ነፃነት በነፃ አይመጣም፣ ለውጥ በነፃ አይመጣም። ሳክሪፋይስ ግዴታ ነው።
የስትራቴጂ ሚና ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ በማድረግ በተሻለ መስዋዕትነት ለውጥ ማምጣት ነው። እንግዲህ የምትነድፈው ስትራቴጂ ከነባራዊ ሁኔታ ከነባራዊ እውነታ ጋር የተመጣጠነ መሆን መቻል አለበት። የስርዓቱ የገዢ ስርዓቱ ወይም ያገዛዙ ሁኔታ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ወታደራዊ አቅም፣ የራስህ ማህበረሰብ የህዝቡ ስነልቦናዊ የአንድነት የተለያዩ ፋክተሮች የኢኮኖሚ አቅሙ ጥንካሬ ህጋው ነው። ያንተ ጥንካሬ ሌላው እንደሚል በደንብ አሰስ አድርገህ ነው መሄድ ያለብህ። ስለዚህ እሱን ድሮ በቲዮሪ ተምረን ሰርተን ተሳክቶልናል፣ ፈጣሪ መርቶን። አሁን ደግሞ ልምድም አለ። ድሮ የቄሮን ትግል ትልም ስናወጣ አብዛኛውን በቲዮሪ ነበር። እኔ በ17 ዓመቴ ነው ከዛ ሀገር የሄድኩት። ለውጥ ከመጣ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያን ድሮ በሩቅ ነበር ማየት፣ በሩቅ ነው ያጠናኋት። አሁን ደግሞ ሄድኩና ቀረብ ብያየኋት፣ ታስሬ ደግሞ ከወዲቃዋ ውስጥ ነው ያየኋት። I think I have a better understanding now to design ያለን ልምድም ያለን እውቀትም ያለን ኢንፎርሜሽንም ያለን ኔትወርክም I think strategically we are more advantageous than the regime. የአብይ ኢትዮጵያና የመለስ ኢትዮጵያ አይደለም። የአብይ ኢትዮጵያ ከመለስ አይደለም ከኃይለ ማርያም ኢትዮጵያም የተላከመ መንግስቱ ስርዓቱ ሀገረ መንግስቱና የስርዓቱ ማለት ነው።